Hello, welcome to our YouTube channel, History of Freshman Course, History Afan Oromo channel. Baga nagaan gara History Afan Oromo channel nagaan nu deebitan isiniin jenna. History of Freshman Course Chapter 1 Part 3 keenya kanarraa haala kanaan isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Warreen haaraan gara channel keenya dabalamtan subscribe, like, share godhuu kan dagan. Like, share, subscribe gochuudhaan nu faana bu'aan jajjabeessaa isiniin jenna. Today's topic, the use or importance of history. How we bother with the past while living in the present and anticipating what is the yet to come. Gaaffii tanaaf deebii kan deebifnu ta'a. Haga xumuraatti na faana bu'aa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube keessan lammii keessan saba keessan wal jajjabeessinee akka gara fuulduraatti waan guddaarra waliin ga'uu dandeenyu haa waliin yaanu isiniin jaa haga xumuraatti na faana buunaan histirii gama barbaaddaniin kan diippilii hubachuu dandeessan jechuudha. Itti fayyadama histirii maaliif nu fayyada waan jiru har'aa as keessatti kan laallu ta'a. History provides a deeper understanding of the present. Histiriin haala ammarra jiru akka gadi fageenyaan hubannuuf kan nu gargaaru. Maaliif waan dabre irraa barannee akka haala har'arra jiru kana badii yeroo dabre keessa mudate akka har'a mudanneef taatee amma dura haala gaariidhaan dalagame akka irraa barannuuf saniif kan gargaaru jechuudha. As jala kan ibsinu ta'a. Knowledge of relevant historical background is essential for developing a deeper understanding of the present, as it allows us to trace the origin of current reality, recognize pattern of continuity and change. Beekumsi histiriidha. Background essential for developing. Waan akkaan isa yaadachuunsa waan guddina nama tokko akkaan gargaaru jechuudha. Kana jechuun hubannaa isaa dabaluu keessatti deeper understanding the present haala ammarra jirtu akka ifii bartu jechuudha. Ati kun if hubachuudhaaf waan dabre beekuu qabda. As it allows us to trace the origin of current reality haala ammarra jirtu akkamitti akka gara fuulduraatti deemuu qabdu. Kana dabre irra dhaabbattee kan ganaa itti laallattee jala deemtaa jechuudha. Recognize pattern of the continuity and change. Haala akkamiin akka jijjiiramuu dandeessuu fi haala akkamiin haala gaariidhaan akka itti fufuu dandeessu kan si gargaaru jechuudha. It helps us understand change and the factor that have changed contemporary society. Kana jechuun haala jijjiiraminsaa fi factor that have shaped sababoota nama hawaasa gara kanaas meesee sana cimeessu yookaan haala ammaan tana warreen hawaasni tokko hawaasa amma fakkeenya Oromoo fi saba Amaaraa fakkeenya yookaan kanaa fi Binishaangul haa jennu Oromoo fi Binishaangul yoo inni amma sabni kun lamaanuu saba yeroo ammaa keessa jiraataa jiran kunis amma fakkeenyaaf sunis amma jiraachuu jira kunis jiraachuu jira. Kunoo haala akkamirra jira sunoo haala akkamirra jira maaliif akkamitti waan jiru akka wal hubachiisuudhaaf jechuudha. Kunillee kan gargaaru use of history keessatti jechuudha. History provides a sense of identity. Lama faraga use of history kan gargaaru. History provides a sense of identity. History waan ani maali jechuu yookaan identity kan si barsiisu jechuudha. Identity keetii kan si barsiisu. It is only through things of history that community define their identity, orient themselves and understand their relationship with the past and with other society. History dhufuma isaatu jalama histiriin through tense of the history that community define their identity. Identity kee akkamitti eessaa dhufte ati backgrounding kee eessa waan jiru kan si garsiisuu fi orient themselves matuma isaatiif kan
siqayel jechuudha. Eessarraa akka dhufte eessa akka kaate kan si hubachiisuu fi they understand their relationship with the past and with other society. Hawaasa kanaaf isan jidduu hiddi keessan akkamii walitti dhufa waan jedhu fakkeenya gosa kanaa fi gosa sana eessa walitti dhufa akkasii lakkaawwattee agatti ichi galchitutti background beekuu dandeessaa jechuudha. It helps us to understand the people in society. Inni kan gargaaru understand hubachuu fi uummataa fi hawaasa tokko hubachuudhaaf uummanni kun eessaa ka'e akkamiin irra dhufe hawaasni kun eessaa ka'e akkamiin irra dhufe waan jiru. It supports common culture, understanding and dialogue. Common culturein walii akka hubannuuf akka waliin marii goonee waan takka waliin furatuu dandeenyuuf kan gargaaru identity hubachuun isaa jechuudha. And also history provides the basic background for other discipline. Kana jechuun history yoo hin jiraanne dameen barumsaa biroo kamuu jiraachuun hin danda'u jechuudha historyidha malee. Kana jechuun maal seetan historyin fakkeenyaaf fiiziksii haa fudhannu akka fakkeenyaa jechuudha. Fiiziksiin eenyu eegale eessatti eegale fiizistii eenyu yaamuu eegale kan jedhu histiriidha jechuudha. Seenaadhaan adda bahuu danda'a. Yoom eegale eessatti eegale bara kam eegale maaliif eegale akkamii eegale waan jedhu histiriitu adda baasaa jechuudha. Backgroundii discipline biroo. Historical knowledge is extremely valuable in the pursuit of other disciplines such as literature, art, philosophy, religion, sociology, political science, and anthropology, economics. Kanneen hundumaa jechuudha. Akkuma silaa fiiziksii fakkeenya fudhanne isaan kanneen hundaa'u background isaanii beekuudha jechuudha. History teaches critical skill. Historyin kan nu gargaaruuf ammallee critical skillidha. Kana jechuun dandeettii namni tokko xiinxaluu waan takka xiinxaluudhaaf qabu. Ogummaa xiinxallii takka kan nama barsiisu jechuudha. Kana jechuun tooftaa namtii tokko amma dura irraa bahee inni jiru kan history irra keessatti beektu isaan irra dhaabbattee akkamitti akka waan san taatu akka dogoggorri akkasii mudanne ofirraa eeganii jechuudha. A student of history has to find and evaluate sources to make current arguments based on various kinds of evidence. And this is key to develop analytical and communication skill. Kunis history'n dandeettii namaa kan dabalu jennee kun jechuun student of history barataan history yaalaalama barataan history has to find and evaluate sources to make current argument. Harawaa wal falmisiisoo tokko irratti fuudhatee jechuudha. Based on the various kind of evidence ragaa silaa history irraa amma dura baratee jiru san jechuudha. History seenaa wayii irraa baratee jiru san evidence sanitti dhiyeessee check godhan jechuudha dandeettii isaa saniin. This is key to develop analytical and communication skill. Kunis kan communication skillidhaa fi akkasuma waan san xiinxaluudhaaf illee guddina ajaa'ibaa isaaf fiduu danda'u jechuudha. Haa guddina itti fufinsaan dagaagu kan isa dagaagsuu danda'u jechuudha. Barataa history tokko history'n kan dagaagsu skillidha. History helps develop tolerance and open-mindedness. History'n kan gargaaruuf malee tolerance and open-mindedness walii obsuu fi akka walirraa hubachuu yookaan waliif dabalee laatanii walirraa fudhachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Walii obsanii waliif dhaga'uu. History different society in the past is like going to a foreign country which contributes to free ourselves from some of our inherent cultural provincialism. Different society keessatti gaafanii fi qorannaan gaggeeffamu going to foreign country biyyoota alaa gaafa deemanii gaggeessan jechuudha. Which contributes to free ourselves from some of our inherent cultural provincialism. Gaafa ifi mataa feetiif jechuudha. Irraa dhimma san irraa bilisa taatee gaafa mataa keetiif waa'ee biyya namaati waan ta'eef irraa dhageeffattee akka
biyya namaa sin keessatti furmaata laatullee si gargaara jechuudha. Horticultural progressivism akkamii aadaa warraa akka dhaalaa jirtu progressivism kan si gargaarudha. Kunillee waan dilasi dhimee jira. History provides an endless source of fascination. History endless source of fascination kana jechuun wanta hiikamee hin dhumne kana maaliif jedhame? History provides an endless source of fascination. Madda waan hiikaan isaa dhuma hin qabne kana jechuun maali? Exploring the ways people in distant ages contracted their lives offer a sense of beauty and excitement and ultimately another perspective on human life and society. Kana jechuun milkaa'ina hawaasni uummanni tokko yeroo fagoodhaan duratti godhee turre waan isaan hojjetanii ijaaranii waan san dalaganii dabran jechuudha. Their lives offer waan aarsaa jireenya isaanii keessatti itti kafalaa turan. Sense of beauty and excitement waan amma ittiin isaan bareedina ta'eef yookaan ittiin boonan and ultimately another perspective on the human life and society. Waan gaafanii fi jireenya namaatii fi hawaasummaa keessatti ilaalan hedduu dansaatti ta'e jechuudha. Kun jechuun waan isaaniif bareedina ajaa'ibaa yookaan waan isaan bareechu waan yeroo dabre keessa hamma ittiin boonan san illee karaan ittiin ibsudha jechuudha. Amma mata duree kana jalatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Constraint of history. What is the constraint of history? Maali constraint of history jechuun? Hanqinoota history keessatti argaman kan as jala ilaallu ta'a. History as discipline has a number of difficulties. Historyin akka discipliiniitti yookaan akka fildii barnoota takkaatti dhiibbaa hedduu jala kan qabudha. Kana jechuun influensiin hedduun kan argamu difficultii waan namatti ta'u baay'ee kan isa qunnamuudha jechuudha. The first, there is a lack of record of the past. History irratti wanni influensii uumuu difficultii ta'u maali? History qorachuudhaaf yookaan history seenaa dhugaa akka hin dabarre irratti wanni gufuutti ta'u dabruu seenaa dhugaa irratti jechuudha. Seenaan barreeffamaa yeroo dabre keessa kaayamtee dabruu dhabu. Maali kana jechuun? It is usually found that the remains of the past that come down to us in the form of archaeological and other physical evidence are in the damaged, shape and distorted form. Kana jechuun yeroo hundaa'u jechuudha kan remain the past that come to down to use in the form of archaeological and other physical evidence are the damaged, shaped and distorted. Wantoonni ragaadhaaf yeroo dabre keessa ta'ee dabre kan sifa barreeffamaatiin yeroo hedduu kan kaa'ame miti. Garuu ragaa silaa irraa fudhatamuu qabu kan tasa kan jijjiiru sunummaanuu waan sifa jijjiiratee fi kan miidhaan irra ga'edha. Kan ragaa qabatamaa guutuu dabarsuun hin dandeenye jechuudha. Muraasni yaadni isaa records and remain are very major. Wanni barraa'ee yookaan galmeeffamee seenaadhaaf kaa'ame waa xiqqishoo gayaadhaan biti jechuudha. The second one, there might be a lack of authenticity. Kunummaanuu ilaalama tokkoffaa irratti maal jenne? Lack of record of the past. Yeroo dabarte keessa ragaan barreeffamaan dabre xiqqaan jiru sunu maal jechuu deemamma wal qabata jechuudha. Xiqqaan jiru sunu there is might be a lack of authenticity. Dhugummaan isaa mirkanaa'aa miti. Hanqina dhugummaa qaba sunuu akka fedhe barraa'ee jechuudha. Kun hanqina seenaa barreessuu keessatti nama mudatu jechuudha. The contents of the record may not be genuine. Content illeen jalaalama record might not be genuine. Kuni akka hammeenya walii isaan
yaadan sanirratti some historical record might have been tampered with even forged. Kunumaanu maal historikaaleen garii maal ta'an hundumaa akkuma ifi fedhanitti wantoota silaa ifi yaada qaban yaada fi kan barraa'e jechuudha. Dhugummaa osoo ilaalamnu waan akkasii fi the third one vagueness tokkoffaarratti lack of maal jenne the first one lack of record the past, the second one lack of authenticity, the third one vagueness is another sort of difficulty in history. Kana jechuun wanta nama hubatamaa hin taane waan namaaf hin galle afaaniin gaafa himamu kana nama wal qaba yookaan nama harkaa'e ergansaa gara hedduutti hiikamuu danda'a jechuudha. History had been dominated by metaphysical and the moral trends of philosophy. History had been dominated. History kan dominated ta'ee jiru maaliin jechuudha? Metaphysical and moral trend of philosophyidhaan hagomee jira. Kana jechuun maali? Vaguenessii dha jechuudha. Namaa hubatamaa miti. Attempts were made to transform historical figure into mythologist heroes. Akka transform historical figureidhaan argisiimutti maali jechuudha? Mythologist heroes. Gallattuma silaa mythologist heroesiidhaan akkuma itti yaaddisanitti siif hiikama. Kana jechuun ragaansa wanta adda bahee akkasi kaayame san waan gayaan hin jirreef hanqinoota garaagaraa kan qabudha. Therefore, the prejudice of any sort by the historian. Logummaa waan keessa jiruuf waan haqummaan hin jirreef any sort by historian. Historiyaanonni yookaan barreessitoonni seenaa sanii hamu looguu irraa bilisaa miti yookaan gara kar tokko dhiibbaa kan geessaa barreessu jechuudha. Kan faalsaa. They cast the face, the personal, racial, regional and religious. Akka yaada isaa, akka amantii isaa, akka dhuunfaa isaatiitti yaadatti raashaalii isaa, regionaalii isaa, religious isaa sana dhaabbateeti. Kan hafii faarsee kan arrabsaa haala saniin kan birraa'u. Kanaafuu akkana hanqinoota histirii keessatti argaman. Histirii ijaaruu keessatti gufuulee wanti ta'an kanneen jechuudha. Has exerted some influence in the recording events and the fact. Influence dha kunneen maali jechuudha? Waan sila haala histirii barraa'uu irratti influence guddaa ta'e isaan kanneen. Moreover, the interpretation of the same event differ from historian to historian in accordance with his cultural, economic, philosophical, political, and religious thinking. Kunis gaafanii fi histirii gara sila ni hubachuudhaaf jaamu jechuudha. Gaafa hiikamu maal ta'a? Event differ historian to historian. Barreessaan histirii tokkoo fi tokko jidduutti taateen ta'e tokkuma ammoo haala garaagaraatiin kan barraa'u, haala garaagaraatiin kan ibsamu, haala garaagaraatiin maalirra dhaabbatanii akka aadaa isaatti kunis akkuma isaa godheeti ichirraa ibsa. Ammoo taateen ichi taatee takkuma ammoo garaagaratti himamti jechuudha. Taatee takka afaan himan haala san haala yaada isaanii irra dhaabbatanii. History is abused when people deliberately manipulate the past to fit the current political agenda. History abuse kan ta'u yeroo uummanni manipulate the past to fit the current political agenda dhaan haala yeroo dabre haala yeroo siyaasa maatii wal qabsiisee gaafanii fi sanfaarsee sanarra simanuu jiru abuse kan ta'udha jechuudha. Sunniin hanqinoota histiriin keessatti argaman jechuudha.